Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kun barnoota herregaa kutaa 8ffaa boqonnaa lammaffaadha. Innis niw kaarikulamii yookiin barnoota fooyya'ee bara 2015tti eegalee jechuudha. Boqonnaa lama iskeeruutota, kiyyibootaa fi kiyyibruutota kan jedhudha. Egaa boqonnaa kana jalatti kan nuti ilaallu mata dureewwan afurii. Tokko iskeerota, lammaffaa iskeeruutota, sadaffaa kiyyibootaa fi afuraffaan kiyyibruutota. Mee asuma irratti akka agarsiisee jirutti gabaabumatti yoo ilaalle A jechuun iskeerii yoo goone A iskeerii mataa gubbaa irratti lama barreessina. Akka kanatti xiyyaan kan agarsiifamee jiru kanaadha. A kana iskeeruut yoo goone A iskeerii ofirraa qabu kana iskeeruut yoo goone Atti deebi'a jechuudha. Kana jechuun garagaltoon iskeerii iskeeruutii jechuu agarsiisa. Akkasumas kiyyubii yoo goone A jalqaba fudhannee lakkoofsaas bakka buusuu dandeenya. Akka lakkoofsa bakka bu'u jechuu karaa biraa jijjiiramaan kuni A kana fuunee kiyyubii yoo goone mataa gubbaatti 3 keenya jechuudha. Karaa biraa lakkoofsa si'a 3 mataa isaatiin baay'atu jechuudha. Yookiin si'a 3 mataa isaatiin baay'isuu jechuudha. Akkuma iskeeriin si'a 2 mataa isaatiin baay'isuu ta'e kiyyubiin ammoo si'a 3 mataa isaatiin baay'isuudha. Kiyyibruutii hogguu goonu immoo kanuma duraan kiyyubii goone san if duuba deebifnee Aatti deebifna jechuudha. Kanaaf garagaltoon kiyyubii kiyyibruutiidha jechuudha. As keessatti mallattoo raadikaalaa kan mul'atu kana mallattoon raadikaalaa kun kan mul'atu kana mallattoon akka jallatuu ta'e asitti mul'atu kun mallattoo raadikaalaa jedhama. As keessatti lakkoofsi barreeffame 3 san indeeksii jedhama. Achi jalatti immoo kan jiru raadikaandii jedhama jechuudha. Raadikaandii jedhama. Aan amma raadikaandiidha. 3 indeeksiidha. Mallattoo tanaa fi hundi waluma qabatee mallattoo raadikaalii jedhama. Mallattoon jalloon tuni asirratti gaamma kun gabaabumatti gabaabsinee yoo dubbannudha. Egaa bal'inaan tokko tokkoon yoo laalle mee tokko tokkoon bal'inaan haa laalluuti. Gara iskeerotaa fi iskeeruutotaatti haa deemnu. Iskeerotaa fi iskeeruutota biraa immoo iskeerii lakkoofsa raashinaalii kan jedhu haa laallu. Gara mee hiikoo 2 tuqaa takkaatti yoo dhufne lakkoofsi raashinaalii tokko mataa isaatiin yoo baay'ate iskeerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsi tokko mataa isaatiin baay'ate iskeerii lakkoofsichaa ta'a. Lakkoofsi A mataa isaatiin yoo baay'ate iskeerii lakkoofsichaa kenna. Kunis A baay'isuu Aan A iskeerii ta'a. A iskeerii hogguu barreeffamus akka kanatti A iskeeriinis akka kanatti barreeffama jechuudha. Wayita dubbifamu A paaworii 2 yookiin A iskeerii jedhamee dubbifama jechuudha. A mataa gubbaatti 2 kaa'amu kun. Mee fakkeenya kana haa laallu. Fakkeenyi kun maal ibsaa? Fakkeenya tokko jee iskeerii lakkoofsa armaan gadii barbaadi jeeti 300 iskeerii yoo goone matuma isaatiin si'a 2 baay'ifna. Karaa gabaabaanis 3 baay'isuu 3 maal ta'a? 9 ta'a. 0 3 booda jirtu lamaanii fi taan booddee jirtu lamaan yoo fuune 0 4. Kanaaf 90 ta'a jechuudha. Akkasumas baarratti iskeeriin 525 maal ta'a jaa? 525 mataa isaatiin yoo baay'ifnes 275 fi 625 arganna jechuudha. Akkasumas lakkoofsa 200 jala 333 jedhu isaan lachuutu iskeerii yoo goone 200s 200 baay'ifnaa 333 baay'ifnaa. Yeroo kanatti 200 baay'isuu 200 40 ta'a. Akkasuma 333 baay'isuu 333
miliyoona takkaa fi 10,889 ta'a jechuudha. Akkasuma lakkoofsa deesimaalii ta'e tokkollee iskeerii godhuu dandeenya. Lakkoofsa deesimaalii ta'e tokko iskeerii godhuudhaafis karaa gabaabaan irra caalatti kaalkuleetara saayintifikiitti yoo fayyadamnedha. Karaa biraatis harkaanis karaa irraan gadee baay'isuutiinis ni danda'ama. Yeroo waliin baay'atu gaa iskeeriin 2.34 iskeeriin 2.34 maal ta'a? 5.47 ta'a. Akkasumas akkaataa armaan gaditti baay'isuu ni danda'ama ja'a. Kanaas 3 baay'isuu 4 baay'isuu 4 16 ta'a. 6 barreessinee takka qabna. Ammallee 4 baay'isuu 3 4 baay'isuu 3 12 ta'a. Takkitti wajjin 13 ta'a. 3 barreessinee takka qabna. Akkasumallee 4 baay'isuu 2 yoo jenne 8 ta'a. Takkitti wajjin 9 ta'a. 936 kanaaf inni mana korneetti dabarraa 3 baay'isuu 4 12 2 barreessineeti takka qabna. Ammallee 3 baay'isuu 3 9 ta'a. 9 fi takkittiin 10 0 barreessinee takka qabna. Ammallee 3 baay'isuu 2 6 ta'a. 6 fi takkittiin 7 702 mana korneef inni gara mana dhibbaffaa dabarta. Mana dhibbaffaa dabarraa. Egaa haalli dubbisuu isaatiillee tuqaarraa kaanee gara harka bitaatti yeroo deemnu mana kurnaffaa mana dhibbaffaa akkas jenna. Tuqaarraa kaanee karaa harka mirgaatti yeroo deemnu immoo mana tokkee akkas jennee dubbifna. Amma gaa 2 baay'isuu 4 8 ta'a. 2 baay'isuu 3 6 ta'a. 2 baay'isuu 2 immoo 4 ta'a. Irraan gadee gaafa walii daanu 6 akkuma jiru fudhanna. 2 3 fi 2 walii daanu immoo 5 9 fi 0 9 8 wajjin 17 7 barreessinee takka qabna. Takkitti 7 bira finna 7 fi takka 8 8 fi 6 14 4 barreessina. Tole 4 jennee takkitti qabna. Takkitti 4 irra finna. 4 fi takka 5 kana booddee tuqaa booddee digitii meeqaa jira kan jiru lakkoofsa lameen waliin baay'ate 2.34 baay'isuu 2.34 kana booddee 2.34 kan jiru kana booda tuqaa booddee digitii 2 jira. Kan booda digitii 2 jira. Waliigala baay'ataa isaa booddee digitii 4tu jira jennaani jechuudha. Egaa waliin baay'atee 5.47 akka kanatti tuqaa booddee digitiin 4 jira. Kun irraan gadee baay'ifneetuma akka tuqaan hin jirrettis baay'ifnee deebifnee tuqaa san lakkoofsa isaabbannee digitii tuqaa booddee jirtu kaa'achuu dandeenya jechuudha. Hiikoo 2.2 yoo ilaalle lakkoofsi hundaa yaan lakkoofsa iskeerii yookiin iskeerii sirrii lakkoofsa hundaa xaa kan jedhamu yaan iskeerii xaa yoo ta'edha. Kana jechuun yaan walqixanii ta'a xaa iskeerii yaan walqixanii ta'a xaa iskeerii yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf 0 takka 4 9 16 25 36 fi kan kana fakkaatan lakkoofsota iskeerii sirriiti. Sababni isaatis 0 iskeeriin yoo goone 0 iskeerii mataa 0 iskeerii 0ti karaa biraa 0 iskeerii yoo goone 0 mataa jechuudha. 4 ammoo iskeerii 2ti. 9 ammoo iskeerii 3ti. 16 ammoo iskeerii 4ti. 25 ammoo iskeerii 5ti. Fakkeenya sadaffaa irratti ida'amni lakkoofsota lakkaawwii maangoo duraa iskeerii sirrii akka ta'e agarsiisi jedha. Lakkoofsuma maangoo kana yoo walitti ida'ane ida'amni isaa iskeeriidha jechuudha. Fakkeenyaaf takka ida'uu 3 4 kun iskeerii sirriiti. Ammallee takka ida'uu 3 ida'uu 5 9 iskeerii sirriiti. Ammallee takka ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 iskeerii sirriiti. 16 kenna waan ta'eef 16 iskeerii sirriiti. 4 iskeeriitu 16 nuu kenne waan ta'eef. Akkasuma takka ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu 7 ida'uu 9 walqixa 25 ta'a. 25 jechuunis 5 iskeerii jechuudha. Egaa hubadhu jedha. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaa iskeeriin lakkoofsa raashinaaliiti jedha. Yoo xaan lakkoofsa raashinaalii ta'e xaallee iskeerii yoo gootes lakkoofsa raashinaalii kenna jechuudha. 0 fi 2 ala a iskeeriin walqixaa miti 2a ta'a. Sababni isaatis a iskeeriin a baay'isuu a ta'a.
garuu lama a jechuun a ida'uu a ta'a. Lama a jechuun a ida'uu a ta'a. Kanaafuu a iskeerii fi lama aan wal qixaa miti jechuu agarsiisa. Karaa biraa a wal qixa 0 fi aan wal qixa 2 yoo ta'an a iskeerii jechuun lama a ta'a. Lama a ta'a. Garuu 0 fi 2 alaatii fi 2 alaatiif a iskeeriin wal qixaa miti. Lama a ta'a. Lama a ta'a. Egaa kana jechuun asirratti imma aan wal qixa 0 akkasuma aan wal qixa 2 yoo ta'e a iskeeriin 2a wajjin wal qixa ni ta'a jechuudha. A iskeeriin 2a wajjin wal qixxee ni ta'a. Yeroo itti aan 0 wajjin wal qixa ta'e akkasumallee aan 2 wajjin yoo wal qixxee ta'e jechuudha. Tole egaa mee gilgaala kana haa laallu. Gilgaala 2 takka iskeerii lakkoofsa armaan gadii barbaadi ja'a. 12 iskeerii yoo goone 144 ta'a. 7 jala 9 yoo iskeerii goone 49 jala 81 ta'a. Akkasuma 13 jala 15 yoonii fi iskeerii isaa barbaannes 13 iskeerii jechuun 169 ta'a. Akkasumallee 15 iskeerii yoo goone 225 ta'a. 169 jala 225 ta'a. Akkasuma daarratti jechuudha 12 iskeerii yoo goone 144 ta'a. 11 iskeerii yoo goone 121 ta'a jechuudha. Akkuma kanatti kan deesimaaliitillee dalaguu ni dandeenya. Deesimaaliitiis akkuma kanatti dalaguu ni dandeenya. Deesimaalii kana amma 345 jala 100 jechuu dandeenya. Isaan lachuutu iskeerii goone jechuudha. Isaan lachuutu iskeerii goone 345 baay'isuu 345 jala 100 baay'isuu 100. Akkasitti amma kun yookiin harkaan gatteenyee dalaguu nu gaafata yookiin immoo kaalkuleetara fayyadamuu nu gaafata. Isinitti dalagee isinitti agarsiisuus ni danda'a jechuudha. Karaa biraa ammallee duwwaa tuqaa 32 iskeerii yoo goone amma tuqaa booddee digitii 2 jira waan ta'eef 32 jala 100 jechuu dandeenya. Kanaafuu iskeerii yoo goonu 32 baay'isuu 32 jala 100 baay'isuu 100 akka firaashiin deebifnee jechuudha. Akkasuma gaarra kan jiru kanallee duwwaa takka 2 kan jiru kana 12 jala 100 goona. Maaliif tuqaa booddee digitii 3 jira waan ta'eef 12 jala 100 jechuun 12 baay'isuu 12 144 ta'a. 144 jala 100 baay'isuu 100 jechuun 100 baay'isuu 100 jechuun miliyoona takka ta'a. 144 jala 144 jala miliyoona takka ta'a jechuudha. Egaa kanas karaa biraatiin deesimaaliidhaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Iskeeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kami? Iskeeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e kami? Iskeeriin lakkoofsa raashinaalii matuma isaa ta'e takkaa fi zeeroodha jechuudha. Takka iskeerii yoo goone takkuma harkannaa. Zeerollee iskeerii yoo goone zeeruma harkannaa jechuudha. Lakkoofsa armaan gadii keessaa kanneen iskeerii sirrii ta'an adda baasi ja'a. 49 iskeerii sirriiti. 100 iskeerii sirriiti. 120 illee iskeerii sirriiti. Akkasuma 144 iskeerii sirriiti. 80 illee iskeerii sirriiti. 169 iskeerii sirriiti. Kanneen hafan garuu iskeerii sirrii ta'uu hin dandeenye. Ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo dhibba duraa meeqa ta'a ja'a. Kana jechuun lakkoofsota maangoo hanga dhibbaa duraatti jiran tartiiba isaaniitiin takka ida'uu, 3 ida'uu, 5 ida'uu, 7 ida'uu, 11 ida'uu,
kudha sadii ida'uu jennee kanneen akkasii walii daanee hanga 97 bira geenyutti jechuudha. 97s maangoodha waan ta'eef. Kanaaf gaamma isaan kanneen walitti idaanee ida'amni isaanii iskeerii sirrii tokko bakka bu'aa jechuudha. Iskeerii sirrii tokko bakka bu'aa jechuudha. Inni itti aanu ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa naa maal ta'a ja'a. Maangoo duraa naa maal ta'a ja'a. Kanas ida'amuma lakkoofsota maangoo kanarratti jechuudha. Lakkoofsi maangoo kamiyyuu taanaan naa ida'uu lamaati waan ta'eef naa ida'uu lamaa ta'a jechuudha. Lakkoofsi maangoo kamiyyuu ida'uu lamaati. Lakkoofsi maangoo inni jalqabaa takka waan ta'eef takka irratti yoo lama idaane sadii san irratti mallee yoo lama idaane shan san irratti yoo lama idaane torba irra yoonii fi torba irratti yoo lama idaane torbarra yoo lama idaane sagal ta'a. Akkas jecha itti fufaa jechuudha. Ida'am lakkoofsota maangooti. Lakkoofsa maangoo jechuun walumaa galattu lakkoofsa lamaaf haftee malee hin hiramne jechuudha. Lamaaf haftee malee kanneen hin hiramne lakkoofsota maangoo jedhamanii. Lakkoofsa koobxii yeroo jennu ammoo koobxii jechuun takkaa fi mataa isaatiif malee hin hiramu jechuudha. Koobxiini maangoo jechuun ammoo kanneen akkamiiti? Kanneen akka takkaa, 3, 5, 7, 9, 11 kunneen walumatti maangoodha. Lamaaf haftee malee hin hiramu jechuudha maangoon. Koobxii yoo jenne immoo koobxiin takkaa fi mataa isaatiif malee hin hiramu. Kanneen akka 2, 3, 5, 11, 13 kanneen kana fakkaatan. Lakkoofsa lakkaawwii iskeerii sirrii ta'an armaan gadii gidduutti argaman barbaade. Lakkoofsa lakkaawwii iskeerii sirrii ta'anii lakkoofsa armaan gadii gidduutti argamu. Fakkeenyaaf 20 fi 60 gidduutti argamu 25, 36, 40 fi 9 kanneen kuni lakkoofsa iskeerii sirriiti jechuudha. Inninis 20 fi 60 gidduutti argama. 12 fi 129 gidduutti argamu immoo fakkeenyaaf 16, 25 jennee 36 iskeerii sirrii jechuudha. 20 fi 5, 36, 49, 64, 80 fi takka eega jennee immoo 100 fi 20 takka kunneen iskeerii sirriiti jechuudha. Akkasumatti kan 90 fi 300 fi 25 gidduutti argamanis iskeerii sirrii ni jira jechuudha. Meegaa tole har'aaf mata duree keenya asuma irratti haa dhaabnu. Yeroo itti aanutti hanga mata duree itti aanu iskeerii lakkoofsa raashinaalii barbaaduuf gabatee iskeerii kaalkuleetara saayintifikii fayyadamu hanjuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa jechaa. Egaa linkii yuutuubii barsiisaa Jamaal kan jedhu kanaaf warri maatii hin ta'in sabiskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Akkasumallee warri linkii kanaaf maatii taatan laayik sheer gochuudhaan nu gargaara jechaa waan dhaggeeffattanii nu daawwattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jaalladha.